Qaata gogaan bobaha amma jiidhaan qabate Mikkanya deemi makiinaan sigate Mikkanya deemi makiinaan sigate Sobeeti yammoo Naachi mirgaa wayyaa etino Sobeeti yammoo Cinaachi bitaa na dhukkuba kabajamtoota fi hordoftoota teenya video TikTok fi video YouTube application kamiin akka edit godhatan tokkoon isin agarsiisa. Kanaafuu maal gootan eegaluun duratti subscribe godhaati eegala akkasuma immoo mallattoo notification tana yeroo takka ibsuudhaan like godhaati eegala isiniin jedha. Egaa maal gootan seetan application kana buufachuuf Play Store keessan keessa seentan jechuudha. Mee Play Store keenya yeroo takka gadi tu'ina jechuudha. Sana booda maal jettan Play Store keessan gama gubbaa irratti jechuudha. CapCut jettanii barreessitan jechuudha. CapCut kunoo haala kana jechuudha. CapCut jettanii barreessitanii search gootan jechuudha. Itti aansuudhaan application kunoo haala argitan kanaan isiniif dhufa jechuudha. Egaa maal gootan ani buusee qaba waan ta'eef isin immoo download gootan jechuudha. Erga buufattanii booda mee gama keessatti deebina jechuudha. Egaa application kunoo haala argitan kanaan isa kana jechuudha. CapCut jedha jechuudha. Kanaafuu application kana mee yeroo takka gadi tuqee bannee ilaalla jechuudha. Tartiibaan akkaataa itti hojjetamu jechuudha. Egaa application kunoo haala kanaan dhufa jechuudha. Application haala kanaan dhufe egaa hojiitti seenuun dursa maal gootan gama gubbaatti irra kunoo mallattoo setting tana yeroo takka gadi tu'ina jechuudha. Sana booda maal gootan mallattoo tana kunoo kiyya cufaa jira jechuudha. Isin immootu gamanatti as deeftan fakkeenyaaf akkanatti jira keessa yeroo dhuftan yeroo dura dhuftan jechuudha. Itti aansuudhaan maal gootan isin kunoo akkana gamana as deeftanii gama gad aansutan irratti jechuudha. Discard tana yeroo takka gadi tu'itanii cuftan jechuudha. Watermark isaa ofirraa cuftan jechuudha. Egaa gama gubbaatti irra gad tuquudhaan exit tana keessaa baatan jechuudha. Sana booda mee gara hojiitti seenne ilaalla jechuudha. Egaa maal gootan new project kan jedhu kana yeroo takka gadi tu'idha jechuudha. Sana booda video keessan as keessa ka barbaadan irratti yeroo takka gadi tu'idha jechuudha. Ka edit godhachuu barbaadan sana booda gama gad aantan irratti add tana gadi tu'idha jechuudha. Egaa haala kanaan dhufa. Egaa haala kanaan yoo dhufe maal gootani gama gubbaatti irra kunoo bakka tana gadi tu'idha jechuudha. Sana booda gadi tuquudhaan mobile storage keessan murteessadha jechuudha. Kanaafuu mobile storage isaa yoo mobile keessan jiddu galeessa yookaan dadhabaa ta'e 70 kanarratti dhiiftan jechuudha. Yoo mobile keessan space guddaa qabaate mootu asirratti 18 irratti deeftanii itti dhiiftan jechuudha. Tana mootu kun asirratti deeftanii 30 irratti deeftanii itti dhiiftan jechuudha. Sana booda back gootan jechuudha. Quality isaa bareedaa ta'e akka boof 18 irratti quality isaa baay'ee bareedaa ta'e baay'ee jechuudha. Sana booda maal gootan egaa video kana TikTok fi immoo YouTube fi barbaanne. Egaa kana filachuuf maal goona gama gad aantu tana format tan jettoon kunoo mallattoo tana yeroo takka format tana gad tu'ina jechuudha. Sana booda kunoo asirratti tarreessee jira jechuudha. Kunoo asirratti TikTok fi YouTube fi Twitter fi Facebook fi Imo fi akkasuma Instagram fi hundi isaa asirra jira jechuudha. Kunoo asirra jiran jechuudha. Kun hundi isaanii jechuudha. Kanaafuu nuti amma kai TikTok fi kai YouTube barbaanne jechuudha. Kanneen lamaan irraa hojjechuu barbaanne jechuudha. Kunoo amma 9:16 kan jedhu kuni inni kuni 9:16 kuni video TikTok fi jechuudha. 16:9 kun immoo kai YouTube jechuudha. Kanaafuu amma kanneen lamaan keessaa tokko irratti hojjenna. 16:9 YouTube irratti hojjennee ilaallamee jechuudha. Gara hojiitti seenne jechuudha. Video nan filadhe isa kana jechuudha. Kanaafuu maal goona mee video kana akkaataa isitti hojjennu amma waliin hojjenna jechuudha. Maal gootan gama gad aantu kunoo edit tan jetto mallattoo maqasii tana yeroo takka gadi tu'ina jechuudha. Sana booda mee videoon kiyya kuni maal jedha walumaan dhageeffanna jechuudha. Keenya dubbiin olumaa jibbitu jaalatullee leenca maal gooti sareen baay'attullee. Egaa video kana asuma irratti ni mura jechuudha. Kat godha jechuudha. Kanaafuu mee akkamitti mura video kana kunoo gama gad aantu tana split tan jettana yeroo takka gadi tuqa jechuudha. Haala kanaan video kan amma muree jira jechuudha. Kunoo asittis muree jira jechuudha. Kanaafuu ani kan itti hajamu video gabaabduu hanga tana qofa jechuudha. Kanaafuu isii tana qofa barbaada kunoo. Isii tana qofa barbaada jechuudha. Kanaafuu inni kuni tirfii hafe jechuudha. Kanaafuu tirfii kana ni balleessa jechuudha. Isa kana hundaa ni balleessa jechuudha. Kana balleessuuf maal godhuu qaba? Kunoo as siqee asitti delete tana yeroo takka yoo gattuke kunoo inni badee jira jechuudha. Kanaafuu videoon kiyya naa gabaabbatee jira jechuudha. Haala kanaan gabaabsachuu dandeenya jechuudha. Egaa of duuba deebina amma tartiiban kuni hunduu hojiin isaa maal akka ta'e tokkoon ilaallamee jechuudha. Egaa bakki itti edit godhannu kana bakka tana jechuudha irra guddoon. Kanaafuu amma fakkeenyaaf speed itti aansee speed tan jettan ilaalla. Speedin tuni maal isin mee fakkeenyaaf video keenya yoo daddafsiisuu barbaanne daddafee akka inni dhumatu yoo barbaanne maal goona speed tan jettan yeroo takka gattuina jechuudha. Sana booda normaal kan jedhu kana gattuina kunoo amma sagalee kiyya akka inni godhu ilaala. Fakkeenyaaf tokko irra mallattoo tuqaa magariisa tana asiisine lamarra goonee yoo jenne kunoo haala argitan kana jechuudha.
haala kanaan sagaleen isaa daddafa jechuudha. Akkasuma yoo siisinee genne sagaleen keenya ispiidii isaa baay'ee tokko daddafa jechuudha. Kanaafuu akkasitti daddabsiisnee viidiyoon keenya akka dhumu godhuu ni dandeenya. Jiddu galeessa illee godhuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu maal goona amamee uf duuba deebina isa dhiifne jechuudha. Egaa asirra deebineetuma jechuudha. Kanaafuu amma uf duuba deebina jechuudha. Kanaafuu itti aansee immoo animation kan jedhu kana animationiin kun animationii jechuun viidiyoo keenya yeroo eegala irratti jechuudha display isaa bareechinee baasu jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoon keenya yeroo eegalu in animation kan jedhu kana ilaalame in animationiin kunoo viidiyoowwan keenya yeroo eegalu jechuudha akkaataa itti eegalu akkaataa itti barbaannetti eegalchiisuu dandeenya yeroo dursa eegalu jechuudha viidiyoon keenya jechuudha. Kanaafuu mee fakkeenyaaf kana utuu kunoo akkanatti eegala jechuudha kunoo fakkeenyaaf ispiittaan itti daballa jechuudha kunoo haala kanaan animationii akka godhatee nu eegaluuf haala kanaan hojjetame jechuudha. Kanaafuu kun immootu kunoo out animationiin immootu kunoo inni kun immootu outiin yeroo viidiyoon dhuma viidiyoo irratti jechuudha. Viidiyoon akkaataa viidiyoon itti dhumatu jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo asirra akka jiru kun fakkeenyaaf yoo kana ta'e haala kanaan display godhee akka nuuf fixu jechuudha. Kuni haala kanaan itti fufa jechuudha. Egaa animationiin isa kana komponis akkasuma hundinuu akkasuma viidiyoo ittiin bareechuuf jechuudha. Itti aansuudhaan maal laalla style tan alame styling tuno main styling tuni kunis video ma ittiin bareechuudha. Irra guddaatti styling kun suuraadhaan bareechuuf tola. Video simmotu suuraa kenna gara kaartoonitti deebisee fakkeenyaaf footoo kaartoonitti deebisee suuraa jijjiiruu jechuudha. Kanaafuu inni asirratti video irratti osoo hin taane suuraa irratti irra guddaa dalaga jechuudha. Itti aansuudhaan immoo kunoo amma maal goona kuno as keesseen style ilaalle delete kan jedhu itti aansee haaluma kanaan kuno volume fakkeenyaaf amma volume tan jettana sound kana volume tan yoo gattu fakkeenyaaf sagaleen video kana ilaala sagaleen video kana xiqqaadha kuno sagalee kana walakkaa ol kuno applicationin kun nama ajaa'ibsiisa walakkaa ol itti dabala jechuudha. Amma asitti percentage 100 irra jira bakka argitan kanatti jechuudha. Kanaafuu amma percentage 200 applicationin kun wanti nama ajaa'ibsiisu akkatti sagalee dabaluu dandeettii qaba jechuudha. Kanaafuu haala kanaan sagalee video keessanii akka ajaa'iba kanatti itti dabalachuu ni dandeessan jechuudha. Ajaa'iba. Kanaafuu haala kanaan video keessa yoo sagaleen xiqqaate itti dabaltan volume tanaan jechuudha. Itti aansuudhaan immoo crop godhattan kunoo cropping edit crop kan jedhu kana video keessan rotating kun suuraa keessan cinaatti ol dhaabuu fi gargaragalchuu kunoo haala kanaan akkatti rotate gootan jechuudha. Egaa haala kanaan inni isa kana jechuudha. Akkasuma mirroring immootu suuraa keessan position isaa jijjiiruu jechuudha. Haala kanaan kaan as jijjiirtanii kaan as jijjiiruu jechuudha. Akkasuma immootu crop kan jedhu kun immootu video keessan jechuudha muruu jechuudha keessaa jechuun saayizii gamaa fi gaman isaa akka xiqqeessu irraa gamaa gamana bakka hin barbaanne irraa muruu jechuudha. Tirfii fakkeenyaaf bakka irraa hafee yoo jiraatu akkanatti irraa murtanii gamaa fi gaman isaatiin xiqqeessu jechuudha. Irraa gabaabumatti bakka hin barbaanne san irraa murtanii irraa xiqqeessu jechuudha. Kanaafuu isas haala kanaan itti fayyadamuu dandeettan jechuudha. Egaa haala kanaan innis isa jechuudha. Kanaafuu amma immoo itti aansuudhaan kataawwatan jettana isii tana ilaalla jechuudha. Kataawwatiin tuni suuraa kenna remove irraa godhuu barbaadan background duubaa kana jechuudha. Background kana remove nu guute jechuudha. Kanaafuu mee background amma keessa jiru kana remove goone ilaalla jechuudha. Kanaafuu remove background kan jiru kana gadatu jechuudha. Egaa haala argitan kanaan kunoo background duuba jiru sana guutumatti irraa balleessee jira jechuudha. Haala argitan kana irraa balleessee jira jechuudha. Kanaafuu backgroundin video kiyya akkana ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu of duuba deebinee ilaalla jechuudha. Kunoo haala argitan kanaan background isaa balleessee jira jechuudha. Egaa haala kanaan kunoo amma mee filter tan jettana ilaalla jechuudha. Filtersi tana gadatu jechuudha. Kunoo filtersiin video kiyya kana jechuudha. Akka itti ani amma video kana bareechuu danda'u isin agarsiisa jechuudha. Kunoo fakkeenyaaf filtersiin akkatti video keenya jijjiira jechuudha. Kunoo haala kanaan jijjiirtanii akka barbaadanitti jijjiirachuu dandeessanii kunoo haala kanaan miidhagsuu danda'a jechuudha. Haala kanaan video keessan akka ajaa'ibatti miidhagsuu ni dandeettan jechuudha. Suuraas akkanumatti isinii tolchee miidhagsuu isin danda'a jechuudha. Kanaafuu filtersiin isa kana jechuudha. Egaa adjustiinis akkasuma kunniin hundinuu ka ittiin video kana yookaan suuraa yookaan video itti jijjiirree ittiin bareechinudha jechuudha. Hundi isaaniitu jechuudha. Kanaafuu hanga isinitti agarsiisee olitti jechuudha baay'ee tokko qaba. Ani mata dureewwan isaa qofa isin agarsiisaa jira jechuudha. Kanaafuu haala kanaan akka ajaa'ibaa kanatti eegala isaatirraa dursa eegala laaluu qabdan jechuudha. Akkasuma saayizii isaa meeqan viidiyoon yuutuubiitii fi viidiyoon tiktookii saayizii isaa akkam akka ta'ee fi akkasuma immoo viidiyoo kwaalitii isaa meeqarratti akka ta'e akkasitti adda baafachuu dursaa sanii adda baafachuudha jechuudha. Itti aansuudhaan kunniin hundinuu salphamatti yaalii keessa argachuu dandeessan jechuudha. Egaa ni dheerata waan ta'eef yeroo argadhee akkasitti dheeressee isin agarsiisuu hin danda'u. Kanaafuu yeroo biraa paartii biraatti irratti immoo qabadhee isiniif dhufa jechuudha. Egaa viidiyoo keessan erga edit godhattanii haala kanaan xumurtanii booda gama gubbaatti irra kunoo mallattoo tana yeroo takka gadi tuuxan jechuudha.
Egaa haala kanaan erga tuuti kunoo expert godhaa jira jechuudha viidiyoo kiyya buusaa jira jechuudha. Kanaafuu haala kanaan viidiyoo keessan asirraa xumuratti noo jettan asumaan direct gara TikTok keessanii yookaan gara Facebook yookaan gara Instagram gara barbaadanitti share godhachuu dandeettan jechuudha. Kanaafuu haala kanaan itti fayyadamuu dandeettan. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya ammaaf xumuree jira. Barbaachisaa ta'u yeroo biraa immoo paartii biraatti irratti qabadhee akkaataa itti hojjetamu guutuu isaa qabadhee isiniif dhufa jechuudha. Kanaafuu ammaaf xumuree jira. Namoonni YouTube channel keenyaaf immoo haara taatan asumaan subscribe godhaa isiniin jedha. Egaa galatoomaa isiniin